Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Manni kiristaanaa keenya guyyaa har'aa qulqulloota ayyaana yaadannoo isaaniitiin isaan yaadattu keessaa tokko kan ta'e yaadannoo ji'a qulqulluu Abuuna Kiiroosiin baqeessin ga'e. Arjummaan Waaqa keenyaa fi Fayyisaa keenyaa araarsummaan qulqullichaa nurraa adda hin ba'in. Ameen. Seenaa Abbaa keenyaa Abuuna Kiiroos gabaabinaan. Afaan maqaa qulqullichaa waamu jaallatamaa fi kabajamaadha. Dhugumatti kabaja Abbaa Qulqulluu kanaa argachuuf ariifachuun ni mala. Abuuna Kiiroos kan dhalatan kutaa bara jaarraa arfaffaa yoo ta'u, maatii isaanii moototadha. Biyya dhalatanii guddatan Qusxinxiniyaatti ijoollummaa isaaniitiin jireenyi qannoo osoo isaanii sossobii kitaabilee macaafota barataniidha. Obboleessi isaanii guddichi Tewodoosiyoos bara jalqaba inni moo'ee mootii ta'etti naannoo masaraa mootummaa isaatti hammeenyii fi dabni baay'atee tureeti. Abuuna Kiiroos cubbuu irraa fagaachuuf Waaqayyoof bitamuuf magaala sana keessaa badanii biyya addaan kutanii gara Gibxii kawwaala Asqeexis dhufan. Isaaniin barbaachuuf yaaliin taasifame hin milkoofne. Inumaayyuu kan caalu mucaan mootichaa Gabra Kiristoos misirrummaa isaa dhiisee gara biyya biraatti mannane. Dhaloonni qajeeltotaa ni eebbifama akkuma jedhe qulqulluun Daawit Abuuna Kiiroos misirroo kan ta'e Gabra Kiristoosiif eessumadha. Abuuna Kiiroos kawwaala keessatti duukaa bu'aa barataa Abuuna Beebnuudaa ta'anii barootaaf turaniiru. Qulqulluu Beebnuudaadhaan leenci yeroo nyaatutti baay'ee gaddanii maaliif yaa Gooftaa jechuun lafa irratti kufanii bu'an. Sababa isaa yoo natti himte malee hin ka'u jedhanii bakka kufan sanatti waggaa 40 bu'aniiru. Sababa kanaan gartokkeen qaama isaanii biyyoo ta'ee margi itti biqileera. Yeroo kana Gooftaan keenya mul'atee sababa abbaan Beebnuudaa leencaan nyaatamaniif isaanitti himeera. Qaama isaanis akka jalqabaatti deebiseefiiru. Guyyaa tokko qulqullichi du'a Abuuna Beebnuudaaf sababa kan ta'e monokseen tokko of ajjeesuu isaa dhaga'anii baay'ee gaddan. Soomaa fi sagada qabatanii boo'icha gonkaa bu'an. Waaqayyoon kadhachuun lubbuu namicha cubbamaa sanaa Si'ool keessaa baasaniiru. Guyyaa biraa ammoo cubbamoonni kan keessa guutan kawwaalli tokko Gibxii keessa ture. Dheekkamsi bu'ee hunduma isaanii yeroo balleessu argan. Qulqullichi sababa kanaaf waggaa 30 boo'ee du'oota dheekkamsaan du'an kana kaasaniiru. Gaabbii kennanii fi kawwaala sana kan qulqullootaa jireenya isaanis kan jaalalaa godhaniiru. Qulqullichi Abuuna Kiiroos giiftii keenya Maariyaamin jaallachuu isaanii irraan kan ka'e fakkii ishee fuulduratti baay'isanii sagadaa fi boo'aa turan. Haati ifaa durbeenis mul'attee isaanii eebbisaa turte. Kana booda kallattii kibbaan deemanii waggaa 57 eenyumtuu osoo isaan hin argin qabsooraan Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos waamicha maqaa isaatiif sagadni haa ta'uuti guyyaa guyyaan isaan daawwachaa taa'ees isaan waliin dubbataa haasa'aa ture. Xumura irrattis Gooftaan ergamoota kitilaa qulqulloota wareegamtoota durbee Maariyaamii fi qulqulluu Daawitiin qabatee gara isaaniitti bu'e. Qulqulluun Daawit isaanitti dhiyaatee osoo isaan haasofsiisuu baganaa isaa osoo isaaniif rukutuu mi'aayina faaruu isaa irraan kan ka'e lubbuun isaanii foon isaanii irraa jaalalaan adda baate. Gooftaan keenya sammatee dhungatee isaan fudhatee ol ba'e. Foon isaanii abbaan ba'ummaa awwaalanii umurii isaanii tilmaamuun garuu waan danda'amu hin fakkaatu. Eebbii fi kadhannaan qulqulluu Abuuna Kiiroos nurraa adda hin ba'in. Ameen. Waaqayyo Gooftaan keenya araarsummaa fi kadhannaa qulqullootaa fi tolootaa wareegamtoota isaatiin biyya keenyatti haa deebi'u. Ameen.